Jirra jirtuu hordoftoota YouTube chaanalii Fayyoo Jaalala baga har'a geessanii nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha har'a bifa bareedaa kanaan ciree isin affeeruudhaaf ciree qopheessinee jirra jechuudha. Shaayiin hin hafne, bunni hin hafne, haala ajaa'iba. Naa kana fakkaata cireen keenya har'aa jiraanii yoo shaayii dhugeessi bunas shaayii yoo dhuge bunas hin dhuga waan ta'eef lamaanuma isaa wal faana qopheesseef jechuudha. Kottu taa'aa jira. Shaayii buusime hoogutti. Qoy. Taa'i ka. Sukkaarratti jira himnetti. Taa'ish. Shaayii sin affeerree buna sin affeerree ciree sin affeerree. Biyya keenya akka kanaa shaayii qixalee akkanaan calallee xuugnaa jechuudha. Targamaadha. Kanaaf shaayii liiptoonni baay'ee wuddiidha biyya keenyatti. Kanaafuu shaayii sakkanaa danbisannaa. Hin calallamu jechuudha. Kanaaf kana fakkaataa cireen keenya irraa sin affeerreerra. Lepas tu adi mana? Lepas tu naga mana? Hah? Jom. Silent. Yoom gurshadhe mana hin dubbadhu. Yalla antini jedhe haa eegallu nyaachuu taradhu waaqayyoon galateeffadhuti amasgin እግዚአብሔር yoo waaqayyo galanni sifa ta'u nyaata dhiyaate kana eebbisi qulqulleessu kenna. Ameen. Maqaa tokkicha Yesuus Kiristoos. Ameen. Ameen. Nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u bakka jirtanitti har'a qursii ciree haala kanaan qopheessine nyaachuu deemaa jirra. Ciree warra Arabaa kana ruuziidha. Ruuzii kana garaa guuttannee yaadnee jira. Shamarran keenya garuu ruuzii kana sirriitti hojjechuu beektu ofiis hojjedhaatiin. Na bushuudhaaf akka inni bootaa jijjiirre argitanii akka inni na jaallatu. Akkasuma hin taane. Afaan nafaa'uudhaaf eetu. Gara mitti afaan kaa'uun hin danda'amu. Wow. It's amazing imo kam. Delicious ይባላል። ባይሚያው ደግሞ warri ammoo akka jaartii koo warri isheen mooyaa qabdu malee hin fuudhina. Maa golbii arbaan isaanii qaaliidha. Miti. Waan argeeruun qaba. Odoo akkam baay'ee. Si waan argite jedhe. Ijoollee biyya Arabaa garuu waan tokko waan jedhamu hin qabu. Urgixeenyaa humnee nu minnaagaruun. Jala mureen jedhama. Maayifi ogummaa isaanii ammasitti. Miilaan hojjechuu danda'u. Hunda miti. Garuu Ribeensi asii qaban malee biyya Arabaa kanii qofaaf. waa isinitti himnaa ogummaa isaa jedhin. Dubartiin durattuma ogummaa qabdi ogummaa qabdi. Miti waan biyya Arabaa dhaqxeefis miti. Nama baay'ee tokko argineerra waan ta'eef jechuudha. Biyyuma Arabaa dhaqaniiyyuu namoonni tokko baramtu garuu as keessattis jechuudha. Ijoollee biyya Arabaa ta'anillee ogummaa kan qaban ijoollee hunda nama hunda miti. Sababni isaa ijoolleen keenya baay'een isaanii iyyuu hojii garaagaraa hojjetu. Baay'een isaanii nyaataaf qulqullina wal faana hojjetu. Baay'een isaanii nyaata abadan hojjetanii qulqullina bichaa hojjetu. Eessaa walitti dhufu amma jarri kun? Amma ijoollee baay'inaan biyya kana dhufan ani nyaata hojjechuun beeku qulqullina malee jedhanii nyaata warri hin beekne jiru hojjechuusa.
Kan walumaa galatti garuu inni hangafaa immoo qulqullina waan ta'eef qulqullinaan raayitii guddaa isa kenneera. Dubartiin immoo nyaanni mi'aawu baannaan gaaffii keessa galtee jechuudha. Kunis jiradha. Kunimmoo dirqamadha. Dubartii tokkoof dhuguma nyaanni mi'aawuu qaba. Nyaanni mi'aawuu fi dirqama. Harki kee toluu qaba. Shaayii keenya lasallasachaa jirra. Ruuzii kana ruuzii warra Arabaa kana nyaanna. Garaa guuttanneeti. Har'a boqonnaa waan ta'eef. Fata zana jenna. Senillee ciree gaashaa. Torbee darbee maqaa keenyaan hojjettanii akka nyaattan abdii guddaa maqaa Yesuusiin gogaas inni isin nyaachisuu jedhan bar gogaa maa nyaattu jedhan torbee har'a. Har'a immoo jiidhaa nyaachaa irra shaayiin jira bunnis jira bakka. Kun amala jiraati shaayii yoo dhuge buna oguu qaba. Faahun buna laagee biyya jedhamu naannoo waan guddadheef achi bunni biyya keenya. Dalam makan ini boleh nafsu, akai bokolon nyatani. Aci, kosong bunyi jam fu berjalan sama. Badu stay, gomman stay, what stay anarga met. Nyata maki. Kalau gafa galtan ga. Wanti sindange su tokkolle jiro jechuudha. Shachitti shamatanii ogummaa keessan fidanii tokkoon agarsiisuu qabdu malee. Akkuma warra Xoobbiyaan ganama kaatee. Ogummitti ni ko biyya Arabaa isheen adda ruuzii hojjechuu ambiramaa. Ambiramaa. Bargarii hojjechuu. Waan ni jabaa ruuzii bichaadha. Amanuuni ikoonomii keenyaaf malee mana keenyaaf malee qabiyyeedhaan malee bargarii hojjechuu hin dandeenya. Piizaa hojjechuu hin dandeenya. Waan mara biyya Arabaatti hojjechaa ture hojjechuu dandeenya. Garuu maaltu nama daangessaa? Meeshaan isaan jiru. Ikoonomiin isin barbaachisaa barkat godhanii hojjechuun ni jira. Kana malee ogummaas ka xigginas kaafinca. Haayiliya ogummaan gosa addaan ta'e ruuzii hojjechuu shamarran Arabaa maaliif piizaa hojjettanii agarsiistaa illee. Garuu shamarran baay'een amma yeroo Arabaa dhufan maal akkatti watan daakuu hojjetan illee beekan. Nan tacha ganamaan ka'e. Wayyoo guddi keessan ijoollee biyya Arabaatti dhufan hin beekanii maan dagatuma duratti hojjechaa ma turaniiru. Sakkasii koo nan beeka. Mani mama. Tokko. Ruuzii masana waan guddaa godhanitti. Ruuzii biyya Itoophiyaatti hojjetamu dhugaa waaqaa bishaan jetti yoonaan immoo adii mulluu affeelanii fidu malee ruuzii kura jiraa gaafadhaa sobaan jiru. Mulluu qamadii. Dhugaadha. Warri biyya gadaa mulluu qamadii baqa akkasumas affeelamee ba'anii akkasumatti affeelanii gaafa mana nyaataa fa'aa deemtan bukkee fa'aa namaa kaa'u. Mulluu isaa jechuudha. Kan mulluu qamadii. Ni jiru gaa. Garuu baga biyya Arabaa deemtan dhugaa. Gaabbiinaatti. Walsin kaabuu qofa otoo hin taane waan tokko immoo sirreessaa amala keessan sirreessaa. Inni immoo dirqama maqaa gooftaati. Biyya Arabaan deemuun keessan ijoollee keenya akka ariifattan sin godhanii akka aartan sin godhee jiran waan tokko haala alam kana sirreessu gaafa biyyatti deeman shaashaa qambaa jedhanii hojii gadi jedhanii hojii hojjechuun. Amala balleessaa jechuun akkuma itti abbaanuuf qabachiidha. Baay'ee isaanii mana biyya Arabaatti dhufan hin iyyuu akkumatti hin sardamu silkii lafan kaa'anii bakka mataa nama dhukkubsaatti. Kana achumatti irraanfatanii of argatanii dhufuudha. Biyyi keenya akka kana miti waan ta'eef. Keessumaa waa'een silkii. Bilbilli keessattuu baay'ee rakkisa ta'ee jira. Shamarran biyya Arabaatti kun hojii isaanii gidduutti silkii fiiganii. Akkuma mana madaamii bakka yeroo mana madaamiitti yeroo waan hin qabneef yeroo kana jedhamu hin jiru waan ta'eef silkiin isas ta'a hojiinis silkii hojii bakka kaanitti jechuun madaamiin kun arginu jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya amaluma sana qabatanii dhufanii biyya kana sennaa dhufan silkii kanaan qabatanii hojii akka ittiin ta'u kan biyya kana koo tokko daataadhasii.
daataan baay'ee lakka hojiin sunis immoo akka kan madaanii miti yoo tabalashee indagana deebisanii hojjechuun hin danda'amu baas. Damma irsa jira irsa akka koo jira hin ta'e qaccaqaan mi'aan yoo itti mi'aawu baate bunni yoo itti mi'aawu baate waxiin yoo itti mi'aawu baate biddeen yoo qaariggatee maal jedhama yoo maxinoo ta'e. Irsi ishiin jedhu akkamitti ishii yaa? Irsimmaa ishiin jedhu. Keessattuu nakka kana irsi akkasii. Ishiin jedhu waan mi'aawu bareeda ganda baree waan jiraattu reefi. Yoo mi'aawu malee ishiin jedhu bunnillee waan tokko taanee engadda kana bunni xinnoo ishii gubanna buna kana dhuguun gubatee jedhe. Akkamitti dhugaas? Sim jedhee illee irra darbuu hin danda'u jechuudha. Maal dhugaa? Kanaaf of eeggannoo. Kanaaf yeroo biyya kana dhuftanii silkii qannas mooyaa cammar ogummaa hojii daddabaluu. Ogummaa dabaluudha. Bilbila dhiisuudha. Silaayyuu yoo waa ifaan argame malee koo daataadhaan akkasii utaaluu hin danda'amu. Kasaruu hin danda'amu. Nagaa biyya kana dhuftan korma cimuu sirra jira. Huntee buusicha akka miidhaan shi dhugaa hojjechuu danda'a. Fila enfuera, calma enfuera miti. Fila enfuera. Nyata faqa qammase, buna fa danfisise manatti waamen. Dabas go'een. Uski shiroo fa hojje ujee minamne jeen. Torbe tokko minamni shaashaa minamni qambaa go'een shiroo beqbe. Shiroo adhaadhaan hojjedhu uski buna danfise maal jee ilaalin testi go'een fu'e. Yaada fu'e mitik. Kanaaf akkas jaartiin kun. Kanaafuu korma fu'e jechuudha. Naachaan ture ton korma jaartii korma fu'uudha beekte. Xumurree bunatti darbinee jechuudha. Abbaa warra akkasii maa jettuun mee shaayii. Buna nagaan dhabinaan. Shaayii dhugee buna kan dhugu maa jettuun. Bunniif shaayii waliin argatu. Iddoo argatu. Faayidaan isaas garaagara. Bunni ganamaa kanaa borobborteen natsaa nama gooti. Amma buna lama argani. Jedheen deemaa jechuudha. Bunni sammuu namaa hin hiikaa riilaaksii godha. Riilaaksii godha. Shaayiin immoo nyaata daajestii akka gochuuf. Shaayiin immoo nyaata daajestii akka gochuuf yoo ta'e baay'ee maal jedhu bunni immoo dhuguun qabeenya keenya kan qabeenya Oromiyaati maal godhan. Bunni bakka yeroo jalqaba ishiin argamte Oromiyaa keessattidha. Yoo dhabame bunni dhabamuu hin qabudha. Hin qabu. Ta'u garuu bunni yeroo kana dabalee jiradha. Dabaleeraadhaan bunni baay'ee. Ada baru namna. Dhugaasni hin jedha. Kan nyaannuuf kan laannuun dhabnu. Sama hin dhabnu garuu. Ati ko dura yeroo na eebbiftu kan nyaattuuf kan laattuun dhabiin jettee na eebbifta. Kan hin nyaattuuf kan hin laattuun dhabu. Nyaata hin kennas nama. Jiraadhu. Yaatti ko jiraadhu. Ameen na eebbisi ministeerra. Na eebbisi. Jiraadhu jiruuf jireenyi kee haa badhaadhu. Ameen. Dhaalli kee siif haa guddatu siif haa dubbatu. Ameen. Oromiyaan siif haa bilisoomtu. Ameen. Qabeenyi kee irratti siif haa dabalu. Ameen. Bilisummaa argadhu. Ameen. Bilisoomi. Ameen. Eebbifame. Ameen. Ameen maqaa Yesuus. Ameen. Siniifis haa ta'u nama ameen jedhu hundaa ta'eera. Kanuma guddaa. Astiin fataazina zinaa inni qabrat jennee amma gara charchitti imaluutti jirra jechuudha. Buna keenya dhumnee gara charchitti imalla. Waaqayyoon guyyaa halkan nu eeguusa torbee gara torbeetti nagaadhaan gammachuudhaan kasi nu birraachisu gaa'immaa ayineetu hin galateeffanna gaa maal kenninaaf silaallee humaan kenninuuf humaan barbaada. Anuu kan saateetu kan saate. Hundi keenyu kan saati sinis kan saati. Kanaaf. Inni isaa waliin jiru hunduu isaa gadi hunduu isaan ta'e. Kastiini. Guyyaan irraa kana fakkaatti. Viidiyoon keenya kan har'aas kana fakkaata. YouTube keenya laayikii nu godha. Sheerii godha. Subscribe nu godha. Sheeris nu godha. Isin jaallanna. Isin kabajna. Nagaa Waaqayyo bakka jirtan hunda isiniif haa ta'u. Ameen.